burtukaana fakkaatanii isaanumtullee indeennaachuu akkami fayyaa jedhi ni arguun dandeenyu ka kunoo nyaata irra nuti kanneen dhumnutti shawuu sinin jennaa baay'ee sinin jechaa shawuu sinin jedhan waan hin taane maaltu jira shira ormaan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu daawwattoota keenya amma kunoo karaa baaburaa yookiin karaa baaburaa deemaa jirra. Akkasika baaburri karaa baaburaa akkasuma laaltu kunoo soddaa wajjin deemaa jirra. Akkuma beekamu karaa sana irra deddeemaa jirra. Naannoo sabbata akkas na fakkaata. Egaa akkuma beekamu karaa sabbata baaburaa jedhama. Kun akkuma beekamu daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya karaa baaburaa deemaa jiran xiqqoo qilleensa fudhannee gad baane akkasii kunoo soddaa wajjin jira. Baba dubbadhu ka baay baay jedhi ciao ewa egaa kunoo akkasiiti ka Egaa namoonni asirra jiran baay'ee jiranii kunoo namoonni baay'ee asirra deddeemaa jira bashannanaaf yookiin daawwachuuf namoonni dhufanii asirra kunoo akkuma beekan asirra yaa'aa jiranii nutis mee anaafis illee haarawaa waan ta'eef karaan kun baay'ee tolfamee jira karaan baaburaa jechuudha sirriitti haalaan mijataadha laala sumarraan karaa eessa akka deemu hin beeku garuu isin gaafadhe isiniif ibsa egaa karaan Egaa karaan kun haarawaa reefu jalqabamee jira. Finfinnee irraa kaasee aga diimaa irraa kaasee karaa jimmaaf hojjetamu jira. Karaan baaburaan kun jechuudha. Amma namoonni baay'ee kun akkasumatti isin daawwachiifna wantoota nyaannullee akkasumas boqqolloo minaamina asirra baasaniiti waaddii moo maal jedhama akka naannoo keenyatti waaddii jedhama yookiin immoo boqqolloo ibsi jechuun amaariffaan na fakkaata akkasiiti daawwattoota keenya kun beelaala akkasumas daawwachiifnaa ammaaf yeroo karaa maatii jira yeroo immoo naannoo magaalaa Finfinnee naannolee Oromiyaa guutumaan guutuutti agarsiifnaa jechuudha akkasii kaalaalala daawwadhaa karaaleen sin agarsiisaa deemnaa jechuudha Isin daawwachiifna kun dacheen Oromiyaa yookiin kana fakkaatti naannawaa sabbataati kuni akkuma beekamu jechuudha. Godina addaa naannawaa Finfinnee jedhamti naannawaa Finfinnee naannoo sabbataati. Egaa karaan kun haalaan akkatti mijatee jira asumarraa karaan kun karaa Jimma deemu tolfamaa jira. Karaan immoo asumarraan qajeeletti naannoo karaa Butaa jira yookiin Sabaat Beetii jedhanis wal qixxee naannoo achi nama geessu asirraa xiqqoo achi deemanii jechuudha karaa kanaaf jira. Dacheen Oromiyaa akkuma beekamu kun akkatti babbareeddi naannawaan Oromiyaa akkatti babbareeddi magariisawwan isin daawwachuu dandeessu magaalaawwan isaa keessa immoo akkatti babbareechanii kun akkuma beekamu karaan mana fuulduraan haalaan tolchanii mijeessanii jiru karaan akkatti mijatee jira daawwattoota keenya akkuma beekamu bakka tokko deemnee isin daawwachiifna bakka isin yaadne deemnee isin daawwachiisuu dandeenya jechuudha akkuma beekamu Egaa dacheen Oromiyaa akkatti bareeddii isin jenna akkasumas ganaadha bakka baay'ee deemna bakkoota turizimii bakkoota daawwachuuf mijataa ta'e guutumaan guutuu isin daawwachiifna kunoo diree karaan baaburaan kun akkuma isin ibsa jira asirraa karaa Jimmaa deemuuf tolfamaa jira aga yoonaa qophii hin xumurre hojjetaa jiran jechuudha haala namatti tolti Oromiyaan baay'ee jijjiirama aga tokkoon jira jechuudha akkasumas karaan hunda isin agarsiifna nu wajjin dura aga bashannannutti wantoota Oromiyaa keessa karaa Oromiyaa guutumaan guutuu isin agarsiifna aga dandeettii qabnu bakka bashannanaallee bakkoota turizimii Egaa daawwattoota keenya kunoo kana fakkaata boqqolloon laalladha karaa baaburaa irratti gurguramaa jira abbaan tokko yookiin fireen tokko birrii 10 egaa birriin jijjiiramee jira birrii keenya ni beeytanii laaligaa laalladha namoonni hawwii qabda sirriitti nyaachuu dandeessan gaa miseejiidhaanis asumarratti haraaraa isaa baasiniin jenna daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenyaa baay'ee mi'aagaa boqqolloo biyya keenyaa ni beeytanii akka magaalaa biyya alaa sanaa miti Egaa daawwattoota keenya kunoo karaa baaburaa irra jira asheenni kana fakkaata haalaan namatti mi'aa baay'ee namatti tola wallaahi kunoo gammachuu qabna asheenni isaa mi'aa asheenni ni mi'aa warri biyya alaa jirtan akkasumatti warri nu hordoftanii daawwattoota keenya waan dachee Oromiyaa guutuu kaa keessa deemnee isin daawwachiifna boqqolloon kunis haalaan baay'ee bareeda Warroonni hawwii asheetaa qabdan egaa kunoo waqtiin kun yeroo asheetaati ganna keessa jirra akkasigaa waliin bu'aa wajjin hordofaa isin jenna dachee Oromiyaa guutuu isin agarsiifna daawwattoota keenya kunoo akkasitti daa'imman illee as keessatti kunoo burtukaana fakkaatanii isaanumtullee indeennaachuu akkamii fayyaa jedhi ni arguun dandeenyu ka kunoo nyaata irra nuti kunoo isin arguun dandeenyu jedhe akkam isin goonare
daawwattoota keenya inshallah akkasumatti bashannana isin bashannansiifnaa dachee Oromiyaa daawwadhaa gama dandeenyeen dachiin Oromiyaa akka biyya duraa sana amti jijjiirama baay'eetu jira gaa akkasumatti waliin laalla nagaan nuuf turaa isiniin jenna aga waliin daawwattoota keenya boqqolloo illee nyaanne fitness nirraa fitneeti siniif hin ergine akkuma beekamu karaa baaburaa irra deddeemaa jira amma soo deemnu naannoo kondomeenii jedhamu naannawaa kun namoota musinnaa safarii jedhama jechuudha akkuma beekamu naannoo sana jirra namoota walitti gurmaanii carraa maallaqa walitti qusatanii maallaqa qusannaa godhanii akkasitti akka carraa buufamee fi qarshii argatanii carraan irra ga'ee fiiti kun mana akkanaa kana kun manoota kondomeenii akkanaa kana argatanii jiranii naannawaa musinnaa safarii jedhamu jirra kun manneen kana fakkaataa jechuudha akkuma beekamu warroota gurmaanii carraa argatanii mana carraan irra buutee fi mana argataniiti akkasuma daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya amma naannawaa sabbataa musinnaa safar bakka jedhamu jirra kun namoonni kun kan badhaafamanidha jechuudha mana argatanii jechuudha akkas baay'ee namatti tola naannawaan ishee illee namatti tola magariisa biyyittiin illee baay'ee namatti tola halluun isaa egaa maal jennee isin ibsina biyyoota arabaatti kun akkasitti rakkachaa turre akkuma beekamu jechuudha daawwattoota keenyaa fi hordoftoota keenya naannoon keenya kun akkasitti bareeddi Oromiyaan gaa daawwadhaa isin daawwachiifnaa nu wajjin bu'aa ganaa baadiyyaa illee deddeemnee isin agarsiifnaa naannoo keenya guutuu isin agarsiifna jechuudha Oromiyaan maal akka fakkaatu maal keessa akka jirtu jijjiirama akkamii akka fidaa jirtu walumaan laallaga akkasii daawwattoota keenyaa karaan kun egaa akkuma sila isiniif ibsee jiru asirraa kan ka'e karaa Jimmaa deemuuf katolfamaa jiru aga yoonaa qophii hin xumurane na fakkaata jechuudha akkasii daawwattoota keenya manneen kanallee laalaa warroota carraan buutee fi gurmii uumaniiti gurmuu sana keessatti warri carraa bu'ee argateedha jechuudha manni kunniin jechuudha akkasii daawwattoota keenya amma karaa bayiinsaaf deemaa jirra karaa mana roobni illee dhufaa jira na fakkaata akkasii daawwattoota keenyaaf hordoftoota keenya nu waliin turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Egaa daawwattoota keenya kun bosona naannawaa sabbataa jechuudha akkasii kana fakkaatti kun haalaan namatti toltii magaalaan ishee kun gamanaaf gamas ilaaluu dandeessu haalaan nama mijatti mukeewwan baay'ee jira kan akka baarzaafii jedhamu jechuudha. Gaarreen baay'ee jira haalaan baay'ee namatti tola bishaan illee ni jira waa hundi ni jira kun naannawaa sabbataati kun akkuma beekamu laala nu wajjin daawwadha haalaan bareeda mukeen laala akkasitti namatti toli naannawaa karaan kun immoo karaa baaburaa irra jira jechuudha akkuma beekamu sirriitti laala kun akkasitti namoonni illee bashannanaaf olii gadi irra deddeemaa jiru akkasii gaama lixa jira galgalaa'ee jira yeroo kana keessatti roobni illee dhufaa jira akkasitti karaa manaatti imaluu yennaa jechuudha daawwattoota keenya seeraan namatti tola haalaan laaladhaa seeraan sirriitti laala akka namatti tolu magariisni Oromiyaa. Bishaan illee laalaa bishaan kun akkana kana fakkaata bishaan kunis diimaadha karaa diimaa yookiin biyyootu akkas godhana fakkaata dachiin keenya akkana bareeddi kun asumarraan karaa baaburaatti yoo namoonni bu'uu barbaadan karaa maslaalii yookiin waan itti bu'an tolfameefii jira akkasuma kun bishaan illee daawwadhaa dachii Oromiyaa akkatti namatti tolti baay'ee namatti tolti laalladha karaa guutumaan guututti haalaan tolchanii jiran jechuudha namni akka barbaadetti keessa deemee socho'ee akka barbaadetti deemuu danda'a dachii Oromiyaa kana keessatti baay'ee namatti tola waan barbaadde hojjechuu dandeessa kun asii gad laalaa amma nuti dildila gubbaa jirra jechuudha amma karaan kun dildila gubbaati bishaan illee ni wacaa jira waan jennu illee dhaga'uu baattanii akkas daawwattoota keenya wajjin turaa akkasumas hin daawwachiifna dachii Oromiyaa keessa deemne jechuudha warroonni chaanaala keenyaaf haarawaa ta'an like subscribe gochuu illee dandeessanii waan danda'ame guutuu siin waraabne siin agarsiisuu siin daawwachiisuu dandeenya kuno akkas daawwattoota keenya amma kuno qophii xumuraa amma karaa manaa imalaa jirra nagaatti isiniin jechuu fi amma karaa baaburaa jala jirra jalaan baanee jirra kuno akkuma beekamu karichi kuno achirraan gubbaa sanarraan gadi buune asirraan gadi buune jechuudha akkuma beekamu naannoo kanarraan gadi buune karaatu tolfamee jira akka namni gadi bu'ee asii jalaan deemuu danda'u jalaanis kuno karaan tolfamee makiinaa illee konkolaataan asirraan deemuu danda'a daawwattoota keenyaa kuno amma galaa jirra qophii keenya kan biraalleen agasii fudhannee dhumnutti shawuu isiniin jennaa baay'ee isiniin jechaa shawuu isiniin jenna daawwattoota